Jechummaan salaalee jedhamuu jechi salaalee jedhamu kun kan dhufe minilikii walittidha. Jiinosaayidii Oromoodhaatii walittidha. Salaalee jechuun san ilaalee warra dhufee warra qala jira. Garuu filoora gaan qabu viiwara nama laalu kuma 10 kuma 20 kuma 30 gaafa lakkoofsni qabaa warra laalu kana viidiyoo gaggabaabduun gadhisee ilaale. So we are doing good. Waan gaarii jirra jechuun namni baraadhaa jira jechuudha. Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baga nagaan dhuftanii kophee hularratti baafadhaadha. Ol seenaa gattaa'a. Harkaanis taabtaabii godhaa. Taabtaabii har'a 100 naqaadha. Ol wayyeessa maaliif kireetiin kiyya ol kaadhaa deemaa jechuudha. Guni taabtaab gootan kireetiin caffeedhaa ol kaadhaa deemaa yoo goote hedduu bareedaadha. Warreen salaamtaan irra qaraatan wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay. Ajandaan kee guddaan waliin dubbachuu deemu isin wajjin fayyadama tiiktookii. San dura garuu haasawa shimeerraa hin dubbadha. Shimallis Abdiisa. Maqaa Oromoo baafachuu har'a rakkoo irraa hin qabu. Maqaan Oromoodha. Maqaa bareedaadha. Maqaa afaan keenyaa hojjechuu rakkoo takka illee hin qabu. Garuu waan takka wanni if jala laalle maali? Mee wal maddii qabnee haa laallu Arabaa fi maqaa Arabaatii fi maqaa Amaaraa waan jiruun bifa dimokiraatik taheen wal maddii qabee isin wajjin laaluu barbaada. Arabni maali? Amaarri maali waan jiru. Hariiroon Oromoon Arabaa wajjin qabduu fi hariiroon Amaaraa wajjin qabdu maal fakkaatti waan jiruun dubbachuu barbaada. So waa'ee karaa amantiidhaa osoo hin seenne waan inni jeebsaniif deebisaa osoo hin kennineen garan as deebi'a. Oromoon maqaa Amaaraa maaliif jibbiti? Maqaa Arabaa hoo waan jiru laala. Oromoon maqaa Amaaraa baafattee fi Oromoon maqaa Amaaraa diddee garaagarummaa isiitiin laaluu barbaadaa jechuudha. Akka nama hundaa galutti akka namni hundi walitti dubbachuu barbaada. Qalbii dhaggeeffadhaa. Yoo feetan waraabbadhaadhaatii walii sheer godhaa yoo feetan seef godhadhaa boodaa fi ta duraati uummata Oromoodhaa kan cunqurse kan aadaa isaa ukkaamsee aadaa fi irra fe'e ka afaan Oromoodhaa ukkaamsee afaan isaa nurra fe'e kan maalummaa keenya ukkaamsee maalummaa isaa nutti uwwise Amaara malee Arabaa miti jechuun kiyya Oromoon kan gabroomte Amaara sirna nafxanyaatiin malee Arabni Oromoon gabroomfan. Warri afaan Arabaa baafate irra hedduun isaanii jibbaa nafxanyarraa qabanii fi uummata nu gabroomse kana akkamitti afaan isaaniitiin if yaamnaa akkamitti maqaa isaanii ifitti moggaafnaadhaaf maqaa Islaamaa kana baafate. Kuni inuma awwanniin duubaan keessatti arku sabboonummaa uummanni maqaa Islaamaa baafate qabuun keessatti arka. Shimallis garuu waan biraatti harkaadhaa jira. Ani wanni keessaa mul'ata sabboonummaa jibbaa gabroonfataaf qabanii karaa danda'aniin garsiisaadhaa jiran. Fakkeenya asii kenna. Fakkeenya gabaabaa. Gaafa uummanni walloo dura gabrummaa jalatti caaphu Oromummaa qofaanii miti. Amantiidhaanis Teediroosii fi Yohaannis uummata walitti akka duraa turan seenaa namni hundi dubbisee jeetti naman. Amantiinis itti duraa turanii Oromummaadhaanis. Oromummaa dhiisaniitti Amaara'uu qaban, Islaamummaa dhiisaniitti Ortodoksii ta'uu qaban. Yoo kanan goone filmaanni Oromoo wallootiif kennamu filmaata lama. Yookaan ajjeefamu yookaan Ortodoksii ta'uu. Yookaan ajjeefamu yookaan maqaa ofirraa jijjiiree Amaara jeef yaamuudha. Qalbiin dhaggeeffadhaa waliin haasawaan.
Kana jechuun cunqursaan nafxanyaadhaa Amaarri gaafa Oromoo cabsutti eegalu kan nutti hin duule maalummaa keenya yookaan Oromummaa keenya qofaanii miti. Amantiinis nutti duulee jechuudha. Amantiidhaan nutti duule. Kanaaf ragaan lolli wal irratti ta'e. Jenoosaaydiin uummata wal irratti Yohaannisii fi Teediroos geggeessan milik dabalatee kanaaf ragaadha. Hagaa namni Islaamaa masqala as gubbatti godhatee wallahi እኔ ክርስቲያን ነኝ አማርኛ እናገራለሁ wallahi እኔ ክርስቲያን ነኝ ዶኸተኒቲ ሰላታadha turan ዶኸተanii kana warri seenaa gaafadha ዶኸተኒiti amaara salaatanii garuu jiraachuudhaaf masqala as gubbatti dirqiidhaan goosan maaliif yookaan ni ajjeefaman kana jechuun laalaa hagam takka amaarri akka nu gabroomse ijoolleen beeknee fi muki amaarummaadhaa fi maalummaan keenya baduun wal qabatti. Lammata Oromoon heddumminaan karaa amantii Islaamaa osoo Islaaman geenye karaa amantii kiristaana gad deebi'a. Amantiin kiristaanaa tan Amaarri gaafa san deemaanii ture Ortodoksiidha. Ummanni keenya kan karaa dhihaa qubatu ummanni Wallaggaa kun dafaniiti dura jibbaa amantii Amaarri deemuun tanaaf kiristaanummaan kiristaanummaadhaa tajara kanaa hin fudhannu jedhanii karaa pheenxummaadhaa gaafni cillaafatan ijoolleen kara dhihaa jibbaa amantii kanaaf qaban. Kiristaanummaa miliiktana fudhachuurra kiristaanummaan biraa jirti tan fudhanu yeeti kiristaanummaa taan seenan kun seenaadha dhageeffadha. Seenaadha. Hangam takka nafxanyaa yookaan Amaarri dhiibbaa amantiidhaatii fi dhiibbaa maalummaadhaa Oromoo irratti akka godhe ijoolleen hin beekne akka hubattaniif. Karaa dhiyaa kana wanni irra hedduminaan pheenxee, Wallagga pheenxee, Islaam pheenxee ol keessa makaadha. Ortodoksiin keessatti xiqqaadha. Maaliif? Jarri kun tolaaf nun deemu amantiidhaa dirqii nurraa jijjiiruu deema. Maalummaa keenyas nurraa fuudhee awwaaluudhaaf deema. Ja'anii kiristaanummaa fudhannee jedhiin. Ta Minilikii miti, ta Teediroosii miti, ta Yohaannisii miti. Kiristaanummaa teessanii miti garuu nuti kiristaana fudhannee jedheetiin ifra dabarsan. Uummata tuulamatti dhufan jechuudha. Uummata tuulamaa duulli guddaan irra geggeeffamaadhaa ture. Uummanni tuulamaa guutuun waaqeffataadha. Duulli guddaan irra geggeeffamaa ture. Duula Oromummaa qoosoo hin taane duula amantiidhaati. Amantii jijjiiraadhaati. Lolli Minilik irratti godhe. Uummata tuulamaa kan buqqaasanii lafarraa yaasan. Duulli guddaan irra geggeeffame duula amantiidhaati. Duula amantii Amaaraatii fi Amaarummaa gubbatti fi'uu. Ortodoksiin amantii Amaaratti beekamti. Ortodoksummaadhaa fi Amaarummaa gubbatti fi'uu didanii falmataniiti dhuman. Harma muraan aanoleedhaatiis kanaa walitti hidhaa. Inumaa gaaf tokkoon seenaa tokkoon dhage seenaa tokko seenaa amma lafa salaalee jedhamtu jira. Sallaalee dhageeffadha. Sallaalee waan juhara akkamitti dhuftee jeetii namni kun seenaa kana pruuving goon akkamitti hangam takka dhugaadhaa warra seenaa gaafadha. Jechummaan salaalee jedhamuu jechi salaalee jedhamu kun kan dhufe Minilikii walittidha. Jenoosaayidii Oromoodhaatii walittidha. Lafamma salaalee jedhamtu kana gubbatti uummata Oromoodhaa kan amantii fi jijjiiruu dide kan isaaniif cabuu dide walitti qabanii Oromoo naannoo sanii hunda Minilik walitti yaamee warra walitti qabe kana qaqqale jechuudha. Uummata walitti qabe kana sallaalaadhaati kana laalaadhaa waan isaan goonu kana laalaa yookaan akkana isin goonaa amantii Ortodoksummaa fudhaa Amaarummaadhaas fudhaa jeeti uummata tuulamaa kana gamaa gamanaa walitti qabee uummata duratti qaqqalee jechuudha. Bar Jenoosaaydiin
aanulee qofatti miti. Arsii keessa aanulee qofatti miti. Wanni akkasii tuulama keessatti taatee jirti lafa salaalee gubbatti. Maqummaan kunuu maqaan salaalee jechuun san ilaalee warra dhufee warra qalame ilaalee amaarummaa fudhatee jechuudha. San ilaalee yaan ayito kazzaa tamiroo yaan ninfartoo san ilaalee warra fudhatee see hanamaan naa hime namoota turaman natti hime. Do not forget our point. Wanni irraa gad deebi'u jirru haasoo Shimallis jee kan maqaa Amaaraatii fi maqaa Arabaatiin xiqqoo keessa gabbu'ee akka gaariitti tafsiira kennuudhaa deemaatii qalbiin naa wajjin jiraadha waan kana akka hin daganne. So Amaarri kan hunda godheeti ortodoksummaadhaa fi amaarummaa guutuu maqaa Amaaraa, aadaa Amaaraa, afaan Amaaraa, maalummaa Amaaraa, nyaata Amaaraa, daansii Amaaraa, waa hunda Amaaraa fideeti Oromoo irra fe'anii daansii Oromoodhaa, afaan Oromoodhaa, aadaa Oromoodhaa, seenaa Oromoodhaa, waa hunda awwaalanii keessan kanaatii hoodhaa isin Amaaraa maqaa Firaajiraa, maqaa Gabree, Walde, Shambal, Shawaangizaaw, Balaachaw, Difachaw, Shimallis, Maarree Mallis jedhanii maqaa kana itti maddabanii isin kana booda maqaa kanaan if yaamtan. Maqaa keessan tarreessaadhaa fi waddeessaa fi kana dhiisaati maqaan keessan kanaa kana fudhaa jeeti ishii jedhanii fudhatan jechuudha. Shimallis faan ishii waan jettan gooneeraa, waan jettan fudhanneeraa, dirqama keessan fudhanneeraa, gooftaa koo jedhanii akkas jechuudha. Oromoo hunda akkasi fudhatee fi yookaan warri fudhate hundi badii qabaa jechuu hiyyaa miti. Silaa jibbinee maqaa amaarummaan nu fidde maqaa ummanni amata 160 ol seenaa keenya awwaale aadaa teenya awwaale maalummaa teenya awwaale kana silaa maqaa isaan nu fidan kana balaaleffanna. Barkasi namni dura sabboonummaa an Oromoodha sabboonummaa Oromoodhaatiin qaba an Oromoodhaafiin hojjedha Oromoodhaafiin fakkeenya tajuu dura wanni godhuu qabu waan kan amata 10 duraa sun dhaban dura wanni godhuu qabu maqaa Amaaraa maqaan kunillee nan fakkaatu an Oromoodha maqaa kana kalee dirqiidhaan abbootii kiyya raffiyanii akkamittiin maqaa kanaan if yaama jee onnetee silaafirraa jijjiiru qaba. Ta maqaa Arabaa maqaa Arabaa nuti jaalannee baafan nam tokkollee nu dhimne habaleen dhuftee maqaa ofirraa jirta malee nu hin jenne yookaan isin saamne yookaan aadaa teessan awwaalle yookaan maalummaa keessan balleessinaa yookaan isin ajjeefnaa maqaa kana baafadhaa nuun hin jenne mee Araba kamtu nuun jee mee Araba kamtu gaafam dhufee dirqama nu kennee nu kaamsee maqaa kana baafadhaa nuun jee feeneeti jaalannee maqaa warra amantii nuti qabnu fakkaatuutu qaba jaalannee ilmaan keenyaa baafna jaalatee abbootii keenya ilmaan fitii baasan inumaa jibbaa maqaa Amaaraati karaa maqaa Arabaa dhufan. Dhugaan jirtu kana. Kun maal garsiisa sabboonummaa ummanni maqaa Islaamaa qabu kun Oromoonni maqaa Islaamaa qaban sabboonummaa akkam akka isaan qabanii garsiisaa jechuudha. Jibbaa isaan nafxanyaaf qaban, jibbaa isaan Amaaraaf qaban. Laala amma arsii silaammaa bakki Oromoon jiraatu arsii lafa gaafa san milikiin jinoosaayidin gubbatti deemee miti. Ummanni naannoo sanii maaliif maqaa Islaamaa baafata? Maa baafata? Jibbaa Amaaraaf qabanii fi maqaa Islaamaatiin if yaaman. Arabi dhufee arsii keessa dhufee yookaan achi qubatee maqaa keenya kana baafattan malee isin finnaa lafarraa isin buqqaafnaa jeen jira jaalataniiti fedhanii akkamitti boo maqaa Amaaraatiin if yaamne. Amaara ummata keenya ummata walloo ama 400 akkas godhee amantiidhaa fi maalummaadhaan fixaadhaa ture. Amaara ummata keenya Tuulamaa akkas godhe. Akkamitti Amaara lammii teenya as qeetee keetti harka muree harma muree akkamitti isaan fakkaannee maqaa isaanii baafachuun isaan fakkaachuudha. Maqaa isaanii baafachuun isaan fakkaachuu.
aadaa isaanii fudhachuun isaan fakkaachuu, iskittaa utaaluun isaan fakkaachuu. Inumaa nu bira kuteetu'i kofollee kaachuun amaara fakkaachuudha. Nu bira gammoojjii ganda keenya yoo gaddeemte nuti amaaraa nama kofoo kaatee saboonni amaaree jennaan. Waan amaara fakkaataa hunda firraa een teenyaa hunu geessi aadaa bareedduu qabna, afaan bareedaa, afaan bal'aa qabna. Waan amaaraa wal tuqaa waan amaara fakkaataa hundatti firraa een ka kofoo kaatillee. Sii galee shimallis keenya kalee as baheeti maqaan Yehudii fi maqaan Islaamaa kuni biyya balleesseeraa. Oromummaa keenyaa ol ta'uu hin qabu. Islaamummaan Oromummaadhaa oli. Islaamummaa arraa sitti jiraatteeti boruu sitti jiraatta. Oromummaa hangumaan jiruuti immoo yoon arraa akirame. Oromummaan isirtu beekii. Yoon arraa akirame ka jiruutu irra jiraata. Islaamummaa garuu arraa islaama ta'eetiin borullee islaama ta'ee islaamummaan sun inshaallah na gargaartii jetii yaadda. Guyyaa borullee isiintu narraa jijjiirtii jetiin kajeellaa qaba. Islaamummaa arraas islaam, kalees islaam, boruus eegaan du'ellee islaama jetee amana. Amantiin tee feetu kiristaana ta'e, feetu islaama ta'e, feetu waaqeffataa ta'e, akka ati itti hiikkattu it is up to you. Siitu akka fedhetti hiikkata. Siitu akkaataa amantaa keetii dhiiroo amantiin tiyya arra boodammaas boru jiruu jiran jetti. Yoo jiruun jiraatte oromummaadhaa fi amantii goolmadii qabe kamtu naa caalaa siin murteeffata. Anaa fi warra na fakkaatuuf garuu nama guyyaa borutti amanuuf arraa islaamummaadhaa fi oromummaadhaas ittiin boonna. Oromummaa caalaa rabbii islaama godhee na uume Oromoo keessaa. Rabbii afaan Oromoo na dubbisee islaama na godhee caffee raammis Oromoo keessaa islaama godhee uume. Islaamummaa saniiniin boonaa jechuu dura. Kan Oromummaadhaa itti aanti. Namni addunyaa fi akhiraa wal maddii qabu jiraa? Addunyaa fi akhiraa wal maddii qabdee guulaatu yoogaa knowledge akkasiin qabaan yoon beekne gartee namni gariin waan boodaatu hin beeku ta'ammaan tanaa malee. Ta'amma nyaatu malee tabaruutu hin beeku yaaduu hin danda'u. Sammuu namaa rabbi akkasitti uume. Garuu nama fageessee ta'eef duraati itti amanee ta'eef duraa guunju ta'ee gaduuneetiin baana. Itti amanee dhugumaan sodaa rabbii qabaatee rabbi gabbaraa jiru qaburu karaan eeggataa itti amanee jiruuf islaamummaan oromummaadhaa miti bar addunyaa tana guutuudha nu caalti. Addunyaa tana guutuu Ameerikaadhaas, Awurooppaadhaas, Eeshiyaadhaas kana hunda maallaqa kana hunda addunyaa guuranii isaa wali qabanii as kaayanii. Namni islaamaa islaamummaatu naa caalaa miskiinummatti hafee islaamummaan naa caala. This is better for me. Akkasi haa. Shimallisfaan kana hin beekan. Maqaa islaamaa kana balleessuu qabnaa oromummaa caaluun qabu. Oromummaadhaa miti. Addunyaa tana guutuudha nu caala. Anaaf. Addunyaa tana guutuu qabeenya sii qabdee wal fiddee, beekumsi sii qabdee wal fiddee yoo as keesse. Islaamummaan itti miskiinaa tana gartee tanumaatuudha. Maaliif boruun kajeellaa qaba. Yoo rabbiin naa qoode boru kajeellaadhaan qaba. Rabbiin uumaan godhu kanaan jannata isaa naa qoodee gartee guyyaa boruu san bakka gaarii bakkaan silaa san na kaayaa. Akkuma loonitti lafaa kaatanii waa dubbachuu dhiisa. Ani waan kana as I said 10 years ago obboleeyyin kiyya nama si gabroonfatee fi waan isaa jibbi. Ati dhugaan Oromoodha. Dhugaan sabboonummaa qabda. Nama si gabroomsee fi waan isaa waliin jibbi. Maqaa Amaaraatis, afaan Amaaraatis,
أنا مكس deep inside هنفد أكتين تنام ما ترى دال أكتين قدد نما في جالتشو على جا جبتين قدد شمال إسكان بيو على جام فد نما خيين جالت معلوم ما خيين جالت اتنين بون أتيو سبون ما قبدا إفدا إف جالت اتنين بون أتيو سبون ما قبدا إف يوني دينا جبت يو قبر ما جبت يو ورس قبر جبت وان ساني ولمان جب خا وان ساني ولمان جب وان ساني إف ولمان في الرئيس يو خان هنكجبين أرمني أرومو هنقبرون فن كأرومو قبروم سي أمار كأرومو فتي أمار كأرومو تنقر سي أمار كأرومو سامي أمار أربا ما جبين ما نقولن جبا أمنتي أف قبدا كان خيس إفستني نورتي في بربادا نو أرمني ما نقول إيه بيخن سينا خيستي أرمني ما نقول إيه بيخ إنوا أمارا وجين غافا قبرون ما سر رأيه اللي تبر هريو قبنا أربا وجيني أبا جفار بر أرومي أخيتي سودي لكي موتم ما سني ولي قلي ummata kiyya tokko jira kee amantii kana qabu as guudhufan haa qubatanii jee bara achi mana nu ijaarame barkasi inuma arabaa wajjin hariiroon nuti qabnu very smooth barkasi hariiroo bareedduudha qabna fakkeenyi abbaa jifaar hariiroo gaafasa arabaa wajjin qabaachaa turre hariiroo gabrummaadhaa fi wal fixoo osoo hin taane hariiroo nagayaa ta'u bulummaadhaa brotherhood wajjin qabaachaa turre kanaafi jimma abbaa jifaar ati gabrichaa Afrikaa keessaa dhuftee akkamitti asitti mana ijaartan jenneen dhaqee gaafa makkatti mana ummanni kiyyaa qotu jee ijaaru kabajaadhaanii kana jechuun hariiroo gaariidha arabaa wajjin qabaachaa turre jechuudha. Hariiroo hamtuu hin qabnu. Maa jibbine duuba? Maa jibbine? Namni keenya dur bakkitti deemee qabeenya harkachaadhaa ture biyya arabaati. Warri maas qabsoo Oromoodhaa gargaaraa ture from the beginning araba. Ilmoo qixxuu laala. Gaafa Sooriyaan waraana keenya leenjiftee nuu galchaa turte jechuudha. Sooriyaan waraana keenya leenjifteeti Oromiyaa naqaa turan. Namni keenya kan Amaarii ukkaamsee dalchuu dadhabe deemeeti ilmoo faan biyya yemmuu tujjaaree qabeenya isaa san fidee Oromoodhaaf oolchee qabsoo Oromoodhaatiif oolche. Waan gaarii malee hamtuu irraa hin qabnu arabarraa. Yoo seeraa kana hin beekne gatta'atii wara. Oromoodhaan bulchaa akkamitti namnummaan pirezidaantii Oromiyaadhaa maqaan isaa maqaa Amaaraa ta'a Oromoo jeetii malas keenya. Burqaaniidha. Sabboonummaan nu keessa bultuun yoom isin keessa gasseenti Oromoo jaa. Sabboonummaan akka nuti qabnuutun yoom isin keessa gabbuuti. Akka nuti shii mallaash jechuu bara. አንዱ ሺህ ኦሮሞ የሚያንጣጣ ይችበር አፋን አማራት ንጉስ ይሄ አማራ ተኮቱ በር ኦሮሞ ኩማ ብየት ደቺት ገለልች ይችላል ሻዋን ግዛው ፋን ቤትኒ በር መቃ አማሪ ጎቱም ማዳው ሊባስ ሻዋን ግዛው ሻዋን እርገጠው ሻዋር ገጤ ፋን ገኘ ግዛቸው ፋን ተገኘ በላቸው ፋን ተገኘ ሲል ሲበልስ ኩምበር መቃ እስኒቤ መቃ እስም በሌሱዳም እስኒቤ በር አከምት ኦሮሞን መቃ ነምኒ ኦሮሞዳ ነምኒ ዲገሩ ቆሻን ግዛው ፋባፈት ግዛቸው ፋባፈት ዘግዝቃቸው ማሪ አማሪ በር መቃ አረባት በልስ ሙጋሴ ጠቅላላ ከሰውል ቀይ በር መቃ አረባት ሙጋሴ እምቤተን ሃይጋሼ መቃን ከኘ መቃ ጡማኒና ቀው መቃ እስላማ መቃ ከበጀማ ጃለተማ እርገማ ረቢ ፋቀም ከነሱኑ በነ መቃን እስላማ ኩን ቢየ በሌሴራ ኦሮሞማ በሌሴራ ማሪ ጎዴራ what is this ፖሊስ
سيدانو جرب يقول شغل عن قنتك كوان هو بالنوان جو أنا كيس تزنين قديرو وري إدانو أن ميت لا ساري دالو مام قبنو خايدا جرو نمان بيخو إذا جرو هو بيخي أرومو متلميت الآن أنجر إذا ولا لو غادان قان كمان أكيد من نمني أمة ملين جهاتهم دران جرجو وارا كان هارس وجوجت هدونا ما جاي هدونا ما جاي أنكربو الرمو لالو يصير إذا ولا لا كنقول أكسي كان أنقول بيرا أكا يا وكان خيسم ما تخن مانجي وانا يمكن إنجيرو كان أنقول بين جرا تتأنت اتفيد يوتنا أقول لالو تيك توكين كوري بيا تشاينا خيستي وني كرابين أمان تنا بيا نو تتفيد قرر خوني هنجيرو تيك توك تشاينا راتو أمتي تشاينان أكا جولين دائما سيدا irratti barnoota wal jijjiiran barsiiftotas gubbatti barsiisu ijoolleen bifa geemaatiin waan irraa barachaadhaa saayinsii teknoolojii irraa barachaa deemtuu fi waan kana qopheessanii chaayinatti it is limited waan faayidaa qabaa qofa irratti limit godhanii jira jechuudha. Kan nuti as gadhiisan kun garuu biyya faranjiidhaa daangaa umriidhaa jira. Biyya keenya daangaa umrii hin eegan. Maaliif biyya guddattee miti daangaa umrii ilaalan. Amma biyya kanatti biyyaan an jiraatutti ni eegan. Yoo umrii ta'e ilaalanii waan ati ilaaluu qabdu waan ati ilaaluu hin qabne jira. Garuu nu bira wanni akkanaa kun hin jirtu. Namni keenya ijoolleen amata 12 fi ijoolleen amata 82 walumaan seenanii ta'an. Itti fayyadamaa jirrus akkaataa faayidaa nu qabu miti. Yoo tiktok irraa amata 10 turre tiktok irraa maal baran inni guulaalle duwwaadha ta'uudhaa deemnaa jechuudha. Waan karaan ijoollee teenyaaf dhaama barbaadu. Amma sadarkaa duratti geema. Namni ol seenu guruuppiidhaan maaree naa kenne wanta fakkaatti. Yaa karabbii na bira kutin yaa karabbii rabbii yaa karabbii waan qabdu darbadhu yaa karabbii waan qabdu darbadhu. It looks like that. It's getting dirty. It's really getting dirty. يا خربي نبرة كتن يا خربي وانقب درب يا تربي ربي يجي وانقب يا تربي أرم فتر أكس فكات. Why do we have to change this beautiful platform to something dirty? ما أكس قول وان بريدا وان قايت فيديو هنا مالي وان dirty لا تيجير سيقلي it is good قيمة تبدأ قروا أكاتا يرو هند قرباس قول خطة اسمع يا خرب بيجو برخطة قلقاس قول خطة يا خرب بيجو قوغرتة نمني you get tired of it بلينكي كده دب قنما إزاي يا خربي هودا يتبرغت قلقل قوة ديت الماسي يوغو يا خي سمع لك أنا من قلت اسمع خرب بيجو قوغرتة بودرة أفهم الجات يروت قوبود هفتشو رافتيسا جيما قوة بطن بلانان تبدأ نتلين نجيف تخين بلانان make a plan ورد ترخيسنا تربان كان نم تكو تبته تربان تكو دوبا خانة تبتو يرو هندا قو تيك توك سنتر يو جيما سنتر يرو تيك توك سنتر هندا يو جيما سنتر وان أفتوس جلان ديمتي تيك توك كليك قوتي سنتر أفتي يا خربي يا وان كتن يا خربي كتن يوكس جن جرقه جغاري دامت والله لازم نمني فتغاري دامتي والله اما ان تيك سيرو اجي بمانتنا ايرو رومين هاسوني جوتن جتي لا غون تيك توك سينه رومين مي هاسوني جرو يتين كلي غودي نمرت مقانا باس غبت كلي غودي غولالي يا خربي و دتني كيسابا مالي I already get tired of it اما كان انتو كوني اسيس يا خربي لا اله الا الله اخو تيك توك ايش زين اسينتو كماسي كانتو والله لازم يروح بيان دبي هي سادي تيك توك it's not right time maybe منمني مريض يا خاني ساك غري اوكي تيكو دا حالي او جي كيسا ماسي
ittiin deebi'a. I see the same damn thing. Obboleeyyan kiyya sa'aadhaan godhadhaa waan gootan sa'aadhaan godhadhaa. Idduudhaan waan biraafaa idduu waan biraa fidaa haasoo biraa fidaa kofla fidaa wal bohaarsaa wal ta'uuciisaadhaati meemma xiqqoo rafuuf hin deemaa deema tokkoo fi lamaan taphadhaafaa jaa taphadhaa akkas godhaa make it sweet mi'eessaa waan kana mi'eessaa tottolchaa akka namni hin fannetti tottolchaa kadhalaatis yaa karabbi kadhiiraatis yaa karabbi kadardaraatis yaa karabbi manguddoonis yaa karabbi kasheekaatis yaa karabbi man wallahi arga waxyaa caffeeraa seeneeti yeroo meeqa bakka namni sadii afuriin taa'anii haasanfaadhaan dhaqee wajjaasee suusii firraa baasee keessaa dafee keessaa deemu dafeen keessaa ba'a si galee hay namni kunoo kanuma laalu jira yeroo namni kun sheekotiinoo hayyoonis gubaa jiroo kanuma laalu jira maali waan isin sobleehin kiyya rabbii jaadha abjuu jirtammoo addunyaa biraa gubba jirtammoo akkamin namni ganamaan ka'ee tiktok irraa afatee yaa karabbi yaa tarabbi jechaa oolee hugguu muugilafaa ka'ee egaa nagatti maal akkas tun qabu harka tun qabu mee tiktokii addunyaa laala there are too many kind of discussion marii politikaadhaa marii amantiidhaa marii saayinsiidhaa marii teknooloojiidhaa as gubbatti waan deema waa'ee fayyaadhaa waa meeqaa jira mee tiktokii namni afaan biraa beektan afaan biraatiin ilaala irra hedduu gandaa afaan farjiitiin dhaqammaan warra afaan farjiitiin taa'ee hadiisan kana xiinxaluu jira warra shari'aa xiinxaluu jira warra saayinsii xiinxaluu jira warra teknooloojii xiinxaluu jira afaan biraatiin kan hugguu dhageeffatte warra hadiis tokko bakka dhibbatti hiiku warra aayata qo'aa tokko bakka dhibbatti hiiku hadiisa meeqaan abalukattiik ulamaayin garuu asirra walii galte afaan faranjiidhaatiin ulamaa'ota addunyaa tanaa gurguddaan as gubba jiran shee umar suleeman fa'aa as gubbaa jira isin kalquwan qabdan ol seentan afattan yaa rabbi yoo xiqqaatte as gubbatti mee afaan biraa bara caffiraam sim afaan arabaa xiqqoo malee haasa'uudhaa xiqqoo barnaaf afaan arabaa amma haasa'uudhaaf xiqqumaannaaf iruu guddaa waa hedduudhaan baruu jira maaliif joon ta'e as gubbatti haasettu afaan arabaa dubbatte hedduun anis baruudhaa xiqqumaa naaf inshaallah suudii dhaqee torbaan isa taa'ee miti baruudhaaf xiqqoo naaf afaan baruu ni shaffisa mee as gubbatti waan biraa baruudhaaf maan tattaafanne garuu dubbii yaa rabbii tola nurraa xiqqeessaa rabbii jaa yaa rabbii namni sheekaatis ka areeda qabu inumaa sheekutumaa karaa balleessee yaa rabbii maaliif du'aayin godhan teessee harka kan rabbi dura qabdee tiktok dura kan qabdu maa rabbi dura qabdee rabbii rizqii balloo qabu yaa rabbi maan jenna hay tiktok dura qabdeeti chaayinaadha yaa rabbi we are getting tired of it blinking ganama seentee tiktok irra ooltee karbichaa oolu maali at least mee guutuu akka godhe guyyatti asaa torbaatti hin caabe guyyatti mee guutuu akka godhe obboleessa sigilee mee try to be creative as gubbatti waan haara uumame waan haara keessa waan haara uumaa waan haara haasawa haaree fa'a seenaa haaree fa'a bacuu koflaa tapha haaree fa'a uuma sigilee akkaataa haasawa haaree fa'a uuma as gubbaa teessee eega ganama seente yaa rabbi naggoor yaa rabbi naa darbe yaa rabbi ganama kanaa takka illee nyaanna yaa rabbi eega kalee waa takka illee tuyneeti waa daddarbadhu yaa rabbi gaarii miti wallahi. Gaarii miti.
xiqqeessa ajandaa biraatiin as baha waan gaggaarii as baha hangima dhiisaa jechaa hin jiru tagima dhiisaadhaan hin galchu dhiisaadhaan miti giiftii anuu siifin kennuun gammade gaafaan gammade garuu galgalaa gara bakkaan deemtu tokko keessaa harabbii hajuu osoo harkuu kheyri keessattiin gaddeeffata settariin baasee taniin keessaa ol baasuu keessattiin gaddeeffata kamii keessattiin qabdiisa namni ni hifata jechuudha yeroo if qaaleessitee namni waan dhufee barsaa tokko if qaaleessitee badda namni boona namni waa haratu badni boona boontee dhuftee boonte qofa tajaajila kan naqabeeti silaa waasillee rakkuun barbaanne akkam jettee tallaala osoo waan jenneen fira tuuxee fira laayuudhaaf xiqqoo akkattiin haajamee silaa namallee rakkisoo waan barbaaduuti duuba dhugeetteen haaja akkamii ni danda'a siin baasaa siin jedha eebar silaa akka itti ittiin jechuudha sigalee kadhataa haarifataa kadhataa haarifa kadhataa ismaartii hayi maal taatan kadhatu dhufee ulaa namaa ganama boksiidhaan dhiitichaan boonu kenna akkasii miti kadhataa haarifa kadhataa si gammachiisaadhaa si bohaarsaadhaa atummaan if keessaa kaatee aboo hoo siin maltii wallaahi hoo ittuu gartee akkas taa waan dubara akka hamtuu irraa fudhanniin beekaa fayyaada'a daawaan tiyatarraan tanaa asirratti raawwattee viidiyoo kana booda gabbuusatiin yuutuub gubbaasni kaa maaliif haasofni irraa haasoo fardiidha kanaaf nama naqini guuni haasoo fardii haasoo deemu nama naqu maayirraa nama naqaa warri as gubatti hin dhageeffatin yeroo waa booda karaa yuutuubitti ni fi'aa akka irraa gorsa fudhattan abdiidhaan qabaa jechuudha. Amma nama 3 fi 4 naqeetiin andaawati asirratti goolabeetiin jira nama 3 fi 4 naqee deemaa nama 3 fi 4 kun please gaggabaabsaadhaa diiqaa lama namatti isaan qabu na biraa sa'aa meeqa isaan qabu gaggabaabsaadhaa diiqaa lama lamatti narraa fixaa dhiifanaa wala fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittuu fi hamdi ittuu fi gabaabsi qoflaaf yeroon qabdu Moolaayitiin jiraati koo fooqaa fikaa. qoflaaf yeroon qabdu shabjiiti yaada kee dabarsa. Shofisa, salaam alaikum. Waalaikum salaam. Yaanni kee bareedaa ta'e garuu manni sana warri akkasiisan dalagaaf san qabaatu akkam goona. An dalagaa jechuudha abban yaada kiyyaa kennate caffeera ammis waan yaaduu kiyyaa kennate yaadni kee na hojii walii gallaan si taate si taanaan itti ufta you can be against me or with me but awwanin himu reality itti himu jira fayyaa itti ufta. Dafee ni dhaga'ama sagaleen kiyya. Hidha gamaatii dhaabu duraa dubbatu hamdiin. Ana dura seenee na carraa dura kanna. Duraan duraa caffee yaa galatoomi wanni kun wallaahi hedduu nu rabbashee jira. Haa ta'u geemiin kun wooma gaarii irraa dubbatte ani yeroo hedduu waan ati haasoftu keessatti saappoortii si godha karaa kanaan nama tokkoffaadha. Har'a booda saappoortii si godhu garuu namoota tokko jira namoota waan dalagaadhaaf kana qabanii dalagaadhaaf kana waan qabaniif jecha dalagaa isaaniitis biyyatti illee nu godhu nuti warri karaa siyaasaa kana dubbachuudhaan xiqqashoo waan daddaleenuuf haruma sanitti fufna yoo namni keenya akkas haa ta'u jennee wanni kunaanuu raafu jennee dubbachuurra waan san hamdi ana hana dhiisaa jiru annam tokko illee dhiisaan jenne geemaas duran dhaabbanne ani yaanni kiyya kadhalleen wal caalte bar arrabniis bireedaa kabaa jira beektaame arrabnumaa kuruguu sarrabsu arraba nama gariiba ni feetaa kadhaanis bireedduudhaa fi hamtuudha qabdi agaruu kadhaan ammaan tanaatun hammaachaadhaa dhufte wanni it is clear sarkaasaa ol ka'ee gartee teknooloojiin ta'e malee nama karaa gubbaa ta'ee yaa karabbii jiru nama ganamuu yaa karabbii jiru namni hin ifata kanaafuu akkas ni fanne yeroo godhadhaatii gartee if qaaleessaan jeen if qaaleessaa taphadhaan jeen gartee akkasumaa fi fikiran yaa
kun yaaduma bareedaadha. Wallahi akka dhugaatti yeroo hunda wanni takkasi dabartee namni tokko gizee hunda biddeena yaa nyaachaa olee osoo bara geemmi yeroo takka takka akka ta'uudhaaf dhaamsa bareedaa dabarsitee dhugatti hedduu galatoomi. Anis kanumaa sin jechuu deema. Karaa waa'ee dhiyoo tana akkanatti waa'ee siyaasaa irratti wanna guutuudhaan paawara guutuudhaan akka deebinus numarraa eegala waan ta'eef akka deebinuun asumaanus itti dhaama. Abu abshir Musaabiif hin kan abshirayyee gadiin bu'aa baqa. Dhimmoota thank itti you thank you dhaggeeffata. thank you qalbii jaas Namoonni qalbii as jaas Abu Musab ato Musab abet jibe السلام عليكم. sa amara no abet chawal tati abin nanja wa alaikum salam إتبرع دبة دبة إتبرع دبة ah إتبرع دبة وزيادة ah thank والله you إتبرع دبة fayyade هاسايا أتي jaza أرأى هاسويتي هاسايا أدات jazakallah والله أكما وان دلقان دين إسلام كنتو آيمان دچي في تيفا كيسي تلان فرنجي wallahi وان kase دلقو كيسا تي تاعي واميك دلق أنا شفير آمسي دو آي يوغد ربي وان أتياد دو أولي تسيحاتا ويوجد كفا هنگا يا بس akas مكية تكتي نوسا سا جنة الفردوس سيني مكة اللي سيني أرم اللي سيني كنو ستي حاج عبد جلال نوسا ساعتك يرفت دعاي نما تقرت يجود كن duba استراتيجي أمة الإسلام اتقدي كابو مالي اتقول كاسومي تواباي واندلا نجرا nam واباي دعاي روكا اتو دعاي سوكونتي كيستي كفيرا ميسي وان إني يادي قلت يا ربي تهيف وان اتبيت وان إني مبين يا ربي تهيف ربي نبي كمران دلقا ربي nam تكون duba أسيتك أبين يليو سماكات فيال ليو سماكات وان ياتولي وان ويدولي بكروف تولي حمام أتسين تولي مالي أتولي كوني نوسا عافتا كان جيت nam استراتيجي كان حسين الراسويتي ناجرات سرع قد يقول fayyade thank you fayyade نراسو fayyade nama lama khiraati kan namati nama lama khira jirata bilisummaati fi Abdus Samad Muhammad Islaminin Ulbasa an yaada khiyya mormaadha naas garanjuu garuu waan gartee uummata kanaaf faayidaa qaba uummata kanaa miidhaa jeetumaan dubbadha yaada yaa Musaafi السلام عليكم kiitaana ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam obsii fi jiraataadhaaf أيه. jiraata baatiif Galatoomii carraa kana nu kennuuf duraan dursee hedduun si jaaladhaa Ormiiti jallee irratti dabaladhu jiraadhu. thank you fayyade amin Yaanni ati jette gaariidha. Namni keenya yeroo hedduu ammoo onlaayinii irratti asumarratti dabarsuu eegale. Namni yeroo hedduu yoo seente ka guyyaa kana buqqee jiidii waliin qabne asumarree ooluu eegale namnini. nam Wanni kun diinagdeen duubatti nu nambisu wanni jiru gaafii nama hundaa haa taatui. asaraa guddoo Wanni kun itti yaadamne ammaa dhiiraa fi dhalaan xiqqaa fi guddaan tiiktookuma keessa oolaa wanni kun boodarra diinagdeen nu miidhaa. Sagalee uummata keenyaa ta'ullee namni irraanfatee asuma keessa oolaa wanni kun itti yaadamuu qabdiin ja'an akka kiyyatti. Galatoomii yaadni kee yaada thank you gaariidha. fayyate Itti nuufu. fayyate ayaa أيه شوفي absood achum يا ده بريدة خاصته. أنيس جباب ومتي وننجو وان هدو نياتشي وني جيما كنتك كتدراتي نمني هجا أولسينو جيبوتي وان كان نو متك تجار سجلته نو تكي شاخ نتو في كامباني تشاينا كامباني تشاينا مالك أتيك أرشي بشانين أسيب بيتنا ما كنا إرجيتو تورك أرشي بلا ما كنا إساني فروتا وصونا ما كنا بداركتي إرجيته أتيلي فيدي نمسني اللي فيدي جرتا تلمدا نما خينيا نموتا سوشيال ميديا خنر أولو نما قويتي سأجه تا أجرا نما duba كا شيخاتي في ورا واني خان نموني خوني واني سأجه مال برسيبتا واني خنرتي سوشيال ميديا خنرتي واني أتي برسيبتا تكلين انجرتو إلا ديمتي بودا فوضى خيسسنتي نما ولولو نما ولول شيسو خلاص نمني خينيا وري وهي برسيف نجو في نمتي حسو نجو فيدمش تيك تاكي خنتك أيسو يودن دي namni sa'aata akka ol guyyatti yoo asirra oole waan faayidaa hin qabne malee waan faayidaa qabu takka illee hin argattu. Saniif waan gaarii haasofte
namni guyyarraa kadhachaa ooluu karaa gartee hin taaneen kunis naa kan ijee kunis naa kan ijee namoota parsantii xiqqoodha warri namaa waa kan jiru kun hifachaa deema. Rabbi malee ilmi namaa hundi nama hifata. Arraas kanaa kannitee kanaas kannitee namni kun inkamni isaa baatiin meeqa. Hoggaa uummata kanaa kanaafis kana kannee kanaafis kana kannee galiin isaa meeqa argachuu ta'a. Meeqa baatitti waan isaa keessa seena. Namni kun ifiifuu jireenya qaba. Saniif uummanni keenya waan kanallee itti yaaduu qaba. Fayyadama kanallee xiqqeessuu qaba. Kanaan siin jaacaffee fayyaa deeyi itti fufi inshallah jabaadhu. Fayyaate asalaam keenya. Thank you. Nama lama khibraatiif kennu. Nama suuraa firraa hin qabne naqu dhihoo naa godhe nama islaamii jiru suuraa firraa hin qabu. Nama suuraa hin qabne naqu nan gaafatina. Viidiyoon as baasiin jiru garuu nama suuraa hin qabne naqu maaliif nama piroofaayilii fi dho'istu naquu hin qabu kun murtii kiyya dhihooma ittuuf. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam caffee keenya naguma? Naga alhamdulillah ittuuf. Yaanni kee dhugaadha yeroo baay'ee sin hordofaa hanga ta'e tokko hanguma wallaalummaa kiyyaa waan hubadhaa Kun ni murtii fudhata namni tokko dhuga ittuuf. namni tokko saan lama sadii keessaa yoo ta'e tokko lama ilma fudhata. Har'a immoo jechi kan kee dhibbarraan dhibbatti hedduu natti tolee hedduu waan irratti dubbatamu qabu irratti dubbatte. Duraan dursee waan geemii achumatti akkumatti jettee waan geemii achumatti haa taa'u waa'ee amantii keenyaarraa waa hundarra waa'ee amantii keetii si quuqee isa dhagayees yaadachiiftee isa hin dhageenyes dhageessiftee as baatee dubbachuu keetiif ulfaadhu galatoomii amantii keenya lubbuu keenya irra jaallanna. Ammayyuu rabbiin irratti gadi nu haa dhaabu. Amantii aafiyaa rabbiin nuuf kenne kanarraa amantii keenya filanna. Amantii taansee oromummaa keenya filanna. Kan kanarraan hafee waa'ee warra geemiirraa yoo jettee ani taphachuu fi taphachiisuu keessaallee hin qabu. Haa ta'u malee guyyaa hojiirra oollaa galgala yeroo namuma tokko lamaan walitti dhufnee waan beennu waliif qoonnee waan hin beenne walirraa dhageenya jennee yoo namni dhaqee invaayitii ergatee ati fira qabdaa nama waa ol sii darbu. Ati kan invaayitii ergattee dhufte kun waa nama waa ol sii darbu qabda. Dhuftee maal gochuun akkas namaan jedha uummanni. Yaa ittuuf. Simbaasa eenyu jeeqaa jirta eenyu ittuu gifti gabaabsi. Dhugaa waan geemii kun hedduu nutti dhagahamee jira akkuma wallaalummaa kiyyaatti. Maaliif torbee keessaa akkumati jettee utuu guyyaa lama guyyaa sadii sa'aatii 24 keessaa yookiin zuurii ol yookiin zuurii gad waan akkasii taphatamee kanarraan kanaaf immoo rakkinni Oromoos bal'inni Oromoos gubamees dhimamees hin dhumu. Utuu waan akkasii irratti waliin mari'anne utuu waan akkasii irratti yaada wal jijjiirre herra natti hamma hunduu waa'ee yaa ayyaa akkasii ulfaadhu galatoomii itti fufiin jiraadhu. Thank you fayyaate ulfaadhu jazakallah. Ittuuf wacaalee eenyu gurbaaree isaanii jeeqee Assalamualaikum warahmatullahi oggoolse waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oggoolseen tan muut godhataa akka nama kaan hin jeen haasoo kaan hin jeenne hanga namni kun fudhatu caljaattaa gurbaan amma si baase akkasiin si baase dhiifama. Ittuuf gifti ittuuf. Baay'ee jechi keessan baay'ee wallahi kan nama taasifsiisu ani baay'ee seenee sila maaltu bu'ee jedha yoo tiktookii kana seenu bala booyitu waan bu'e garana yoo seenan kun geemii du'aayin immoo akkuma jettan hirriiballee rafee itti ka'u du'aayi matakkarra jiran sheekonni illee wallahi waan wanni jechuu qaban baay'ee zoore rafee faa itti dammaqee yoo ka'ullee isaaniin du'aayi marra jiran innaa wanta akkanaa kana xiqqeessuudha. Wanta Oromoo tokko godhutti wantoota arrabaa maal kan xiqqeessuu qabu ayyee galatoomaa jechi keessan sirriidha galatoomaa. Fayyaade wacaalee teenya fayyaate galatoome. Akkatti gabaabsaa akkana gaarii akka wacaalee gabaabsaa. Hayi Oromiyaatti gabaabsituuf. Oromiyaa. Assalamualaikum. Waalaikum salaam.
Caffee yaada gaariirra jirta. Ayyee. Ayyaana tokkoon dhufee mucaa tokkotu edaa mana Nasiraa Gursumitti agarree Alakki Harargee baate. alakki dhaab achuma dhaabi. Thank you. Womaan amma jiru qofarraa dubbachuu dandeessa. Hayyee caffee hiyya. Waan mana ilaala waan mana bira dubbattan waan amma ta'e ogguunaa hojjaa sochitan ajandumaan an irraa dubbadhe qofarraa sochitan. Assalaamu Waan irraa alaikum. dubbadhe. Wa alaikum salaam fayyaa ta'e. Hayyee galata caffee naaf yeroo keetti yeroo hedduu si barbaada. Laa waan inja wallahi waa'ee geemii kanarraa waanuma dhugaa jiru dubbatte nama waan kana biizinesa godhattee as gubbaa taa'ee isaa iddame afur. Ilaa ammaa irraa hanga galgalaa kataa'ee wanna godhu jira beektan biizinesa godhatee. Ijoolleen namni miidhamaa jiru giiftara ijoollee shamaraati irra guddaa. Shamarran keenya kan biyya Faranjii jiran kan biyya Suudii jiran beekamtii argachuudhaaf nama kana jala taa'anii maallaqa itti ergaa waan maallaqa wannu sun faamilii isaanii maaliif hin gargaare waan isaan akkas godhan saniin. Wanni kun waan gaariidha haasa'u jirta. Ana kan jennu ani taphachuu mirga qaban taphachiisuus mirga qaban walii kennuu mirga qaban garuu wanni takka guu heddummaatti deeminuu ni bushaawaa. Eega gara ol seenan guyyaa guutuu katti kara biyyee kattaa ooluun kun waruma kennuuf karaa ni hifachiifti. Maaliif waan kanan qaaleessin? Ana maanta yoo guyyaa guutuu dhufee laa bira taa'e na hifattan. Namni makka dhageeffatu yoon guyyaa guutuu kattaa'e asumarraa haasawaa oole dubbiin isa harkaa wal dho'itti boodarra saboo kun maraataan asumarra oola. Saboo kun maraataan maaluma ta'e booca feenni maraate aboo fira qabaa hidhaa maarree waa meeqa ajjama yoo as gubbaa mazaa saddeet taa'e. Sigalee wanni yoon dhufee diiqaa soddoma haasawee deeme hoo dhiiroo caffee yoom seenaa caffee yoom dhufeettan akkasimi. Tanaafiin if qaalee isaan jeen gartee gatii hedduu bira keessanii if qaalee isaa baal olif kaasaa jeen itti fayyadatu. Amma giiftarri amma hoggaa isaa harkee akkama yoo amma namni sun laayifii jiraate qaanfatee bira dabara fa'aa baru isaa dhabatu jiru laayinumaa seenuu sodaata maaliif inni isaa itti yoo taa'e namni isaa waa hannu sun hoggaa dhufe laalee fa'aa bira kuta ganaa yaa'ii biraati amma sunis na laalee kute jaa ifi immoo guyyaa guutuu cira taawala namnummaa nutti fayyadamuu hin danda'u jechuun namni giiftaraa kunuu bara rakkoo guddoodha. Fayyade. Thank you. Fayyade. Galatoomii. Wala deebisitu maanuu ayyee. Ayyee. Ibsituu